Galatoomaa ashamashammaa laamanni isaa namni xinnaa guddaa jaarsaaf jaartii kabajamtoota daawwattoota televezyiina Faana kun Riitaa shoodha. Kabajamtoota daawwattoota keenya bara haaraa bifa bareedaa ta'een dabarsinee jirra. Fuuldura keenya ammootu masqalliin jira, irreechi jira, ayyaanni wal faana jira waan ta'eef hundi keessanuu baga ceetanii baga geessanii isiniin jenna. Har'asgaa sirba qaamee bareedaa ta'e tokko hojjettee tibba kana kan uummataaf qaqqabsiiste. Kanaan dura ammootu sirboota babbareedaa kan qabdu gidduutti kan nu jala baddee baandii gaachana poolisii Oromiyaa keessatti kan turte Meseret Nigusee iyyaafannee hojii haaraa ishii wajjin wal qabatee maal nuun jetti maaliif gidduutti baddeellee kan jedhu ni gaafannaani. Akkasumas ayyaana qaamee hiriyoota ishii waliin akkamitti akka dabarsite ni kaafne jechuudha. Isin hanga xumura sagantaa keenya nu faana akka turtan gamanumaan isin affeerra. Gamoo ogummaa daayirektingiitiin Addunyaa Fayyisaa kaameraaf sagalee Nimoonaa Riitaa fi Firahaan Muhammad isin faana turra. Qopheessaaf dhiyeessaan ani Riitaa Taaddalaati. Kan akkanatti na bareechee mana uffata aadaa keetii magaalaa Adaamaa gamoo Taaddasaa Dabalee jalatti argama. Guddaa galatoomi jennaani. Ceesiftuu booda gaafa walitti deebinu masii waliin istiidiyoo Riitaa shoo boqonnaa lama keessatti isin eega. Nu faana tura. Biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa. Bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa ammayyeessinee pilaanii ga'umsa qabuun hoogganamne. Uummanni keenyas biyyi keenyas misooma lafarraa daran akka fayyadaman gochuun lafti lafee dugdaa toosaa ni mirkaneessina. Lafa naannichaa seeraan ni bulchinaa itti fayyadamasaaf qorannoo bilchaataa ta'e gaggeessuun hojiirra ni oolchinaa raawwisaas ni hordofna. Lafa magaalaa fi baadiyyaa tajaajila misooma adda addaatiif oolu seeraan qorannee qajeelfamaa fi hojmaata biirichaan mirkaneessine qaama ilaallatuuf ni laannaa. Ni hordofna. Sirna teekinooloojii kaadaastaraa hojiirra oolchuun bulchiinsaa fi itti fayyadamni lafaa akka ammayyaa'u kutannoo ni hojjanna. Biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa. Mana maxxansaa Maqdas Adaama. Baga bara haaraa 2014 hojjettoota isaaf ammoo guyyaa hundeeffama dhaabbata isaa waggaa 8ffaaf nagaan geessan jedha. Teekinooloojii maxxansaa addunyaan irra geesse biyya alaatti gashee gosa maxxansaa hundaa bakka tokkotti gatii madaalawaan hojjechaa jira. Yeroo ammaa kana qilleensarraan alatti bakka nuti maxxansa hin hojjenne hin qabnu jedha. Ijaarsa kaaffee fi reestooraantii, hoteelota, warshaalee fi kan kana fakkaataniif diizaayinii gosa hundaa maashina ammayyaa yeroon kalaqeen hojjechaa jira. Iskiriinii gurguddoo dhaabbata dhuunfaafis ta'e mootummaa, kaameraawwan eegumsaa mana dhuunfaafis ta'e dhaabbataaf ni gasha. Gosa maxxansaa kamuu wanta barbaadan irratti ni hojjeta. Maashinotaa fi ogeessota ga'umsa qaban ni qaba. Maal kana qofa sagantaalee gurguddoo baazaarii dabalatee ga'umsaan ni qopheessaa heeyyama guutuu qaba. Rakkoowwan gurguddoof furmaata hojiilee kalaqaa isaanuma harka. Mana maxxansaa Maqdas Adaama. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Kan isin daawwachaa jirtan Riitaa shoo televezyiina Faanaatiin. Ispoonsaroota keenya biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa akkasumas mana maxxansaa Maqdas magaalaa Adaamaatti kan argamu guddaa galatoomaa jennaani. Keessummaan tiyya Meseret Nigusee sirboota ishii hedduudhaan ni beektaniin gidduutti garuu nu jalaa baddee jirti. Maaliif baddee jechuudhaan Riitaa shoo iyyaafatee hojii haaraa wajjin fidee dhufee jira. Meseret Nigusee baga nagaa naa dhufte. Aye, baga nagaa na eegdeetillee. Ciirsiyaa jennu. Aye. Masi. Jira. Gidduutti baddee jirta. Normaalii ergasii walitti dhiyaannee waan tokko tokko hojjennee waliin deebinee jirra. Mee gaaffii kiyya jalqabuudhaaf piroodiisarri kiyya gaaffilee muraasa asirra naa kaa'ee jira. Masi. Mee gaaffii kiyya jalqabaa kaasuudhaaf aartii kan jalqabde erga poolisii taate booda moo baandii gaachana poolisii Oromiyaa erga seente booda? Poolisiin dura bara 2002 irratti baandii gaachana osoo hin seeniin dura baandii odaa nabee keessan ture osoo gandaa keessa jechuudha waggaa tokkoof achi hojjechaan ture. Eessa jechuudha? Asuma Adaamaatti. Magaalaa Adaamaa. Odaa nabee keessatti turte? Odaa nabee keessa waggaa tokkoof hojjedhe. Sana boodan beeksisa gaafa baandiin gaachanaa baasu baandii gaachanaa dorgomee. Ergasii poolisii taate? Poolisii ta'e. Waggaa 5 akkas ja'an ture baandii gaachanaa keessa jechuudha. Beekamtiin irra caalaa achuma baandii isaan keessatti taatee na fakkaate kan dhufe. Kiliippiiwwan 4-5 hojjetteetta albama hin qabdaa jedhu?
albeeman qabu ammaaf hojjechaan jira garuu as duran qabu banduma galchanaa keessatti kan inni kilippota hojjechuu calqabe erga achi bahee sirba tokko hojjedheen jira. Sana booda jedhutti anis immoo haallis naan mijoofne dhukkubsachaan ture yeroodhaaf sanarraa kan fagaadhe artirraa malee dhiisee miti. Akka kilippitti gaafa kaafnu xiqqoo dubatti deebi'uun dirqamataa sirba kamisee sirba bareedaa Oromticha Walloo jedhu yeroo isaatti sirba baay'ee bareedaa ta'e tokko hojjettee uummanni bifa bareedaa ta'een kan isaan si beeke jechuudha. Waltajjiiwwan garaagaraa irratti baandii gaachana poolisii Oromiyaa waliin taphatteetta namni hedduu si beeka. Kilippitti gaafa dhufnu garuu isatu baay'inaan gara uummataatti si fide jechuun danda'ama. Akkasimi xiqqoo ishee yaadachuu hin dandeenya. Hin dandeenya rakkoo qabu. Achuma irrattis hojii wal qabsiisee waan asii kaasu tokkotu jira waan ta'eef. Walloo jiraata moolata kamisee mannisaa mallaa wayyalaata lakkii na hubee annisaa Oromticha Walloo si yaadira maalo. Naatee jira. Yeedaloo ol ba'u tokkotu jira. Walloo kamisee mannike na hubee annike. Bakka sanitti maal naan jedhani maaloo shubbistoonni nyaata haa nyaatani baay'ee huqqaatani. Kanasuma xixiqqoo. Ijoolleetu sirba kamisee san ilaalaa ture daariktara kiyyoo wajjin yeroos bara akkas jedhamee ture maaliif amma hundi isaaniitu furdatanii jiru. Baay'ee gaarii ture yeroo sanitti keessumayyuu OBN yeroo sana jiru. Gaafa sanaadha galata guddaan isaanii qaba. Anaaf yeroo sanaaf uummataan akka wal baruuf guyyaa guyyaadhaan sirbi koo darbaa ture yeroo sanaaf OBS hin jiru TV'n biraan jiru ture. Isaanumatu uummataa walitti na beeksise. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa walitti deebinee jirra. Kan isin daawwachaa jirtan Riitaa Shoo Televezyiina Faanaatiin. Masi gidduutti garuu tarii haasawoo kan hin barbaanne taanaan darbuu dandeenya. Gaachana poolisii Oromiyaatirraa sagalee bareedaa qabdaa, sagalee kiloolee qabdaa. Hojiidhuma aartii Oromoo kana guddisuudhaaf yeroodhaa yerootti kiliippii hojjechaa jirta. Masi maaliif irrifamte? Egaa maaliif akka hin irrifame hin beeku. Yeroo baay'ee achi keessatti egaa akka hin dandeenyedha kan na rakkisaa turani. Jiru namoota hundaa miti namoota muraasa isaanii keessa akkana hin hojjenne namoota barbaadantu jira. Guyyaa guyyaadhaan akkana hin hojjenne hojii haarallee gaafan fidee dhufe hin dandeessu masarat gaafan an jedhantu jira. Hojii kiyya garuu barbaadan. Hojii aadaa gaafan fuudhee dhaqee hojii uummata keessatti sirbamu fuudhee yoo hin deeme. Hojiin bareedaadha. Hojiin jaallatanii garuu an akkan sirbuun barbaadan yeroo baay'ee namoonni achi keessa namoonni muraasni isaanii jechuudha. Dandeettii ga'umsaadha moo carraadha moo barumsadha moo sirna san keessatti nama keenya ta'ee nama keenya kan miidhaa tures hin jira waan ta'eef ergasii hamileen kee xiqqoo tuqameera na fakkaata. Rakkoo baay'ee narraan gaamaa ture. Gaafa waltajjii ba'u garuu yeroo baay'ee akkuma ta'es ta'e gaaf tokko yoon akka carraa hojii argadhee waltajjii sanarra ba'e hojii sana osoo hin balleessin hojjedhee akkan galu hin beekan. Garuu akkanaan hojjedhu hin barbaadan. Kanaafuu waan baay'ee dubbachuun barbaachisaas miti. Haga koomishinii deemtee waan jiru darbee jira waan ta'eef keessi koo hin beeka. Namoonni hedduun akkanaan hojjechuu danda'uuf waan baay'ee naa godhaa turan. Ani sirriittuu carraa kaaftee waan gara poolisiitti akka deebite waa akkasiin attaasaanii garuu akkasii mitiidha wanti jiru. Akkasii miti. Madaalliidhaan madaalamtee hojiin dandeessu hojiin kee kanaa miti naan jedhamee fudhatamee dorgomee ta'e anallee homaa natti hin dhaga'amu. Normaalii qaama ilaallatu fuulduraaf waan gaafadhu na fakkaatan naaf yeroo waan ta'eef. Mee ayyaana qaammee akkamitti dabarsitee kan jedhu kana hojii haaraa hojjettee fiddee hojii wal qabatee miidiyaalee garaagaraa irratti argaa jirra. Sooshaal miidiyaa irrattis argaa jirra. Waan bareedaa fiddee dhuftee ta'e. Akkaataa qaammeetti dabarsitee illee manatti deemtee gaafa waraabdu viidiyoo isaa daawwattoota keenyaaf na mul'isa. Mee aadaan durii fi aadaan ammaa kun gaafa naannoftee hojjettu kana waraabbii kee hojii wal qabatee riilii waan qabatamaa hojjette waan ta'eef maal hubatte mee aadaan sun akka durii sanii? Baay'ee gaariidha garuu magaala keessa deemnee gaafa hojjennu immoo inumaayyuu keessayyuu aamilee sii kennaa beekta. Namoonni warri hin beeknes waan si ilaaluuf aadaa kana mul'isuudhaaf waan ta'eef warri hin beekne barsiisuudhaaf hojjechaa kan jirru waan ta'eef miira gaariitu jira uummata bira baay'ee nama gammachiisa. Mana citaa keessatti aarri nutti aaraa qofaa miti kan qaammee uummanni keenya kabaju sunis akkuma jiru ta'e garnatti ammayyeessitee fiduudhaaf yaaliin taasifte bareeda. Yaada kanas kan naa kaase Abbabaa Tolosaa fa'a. Baadiyyaa qofatti miti maaliif as duras hojjetamee jira ijoolleen baay'een baadiyyaa keessatti hojjetanii jiru.
Mee amma immoo gara magaalaatti finnee ammayyeessinee hojjenne maaluma rakkoo qaba jechuudhaan kan ka'edha. Haala fudhatamni isaatillee haala gaariidha. Baay'ee gammadee jira. Baay'ee bareeda. Gara dhumaarratti affeerraa ammatti mee affeerraa keetiin sirba masqalii nu fuuldura jira. Irreechis nu fuuldura jira waan ta'eef qaamnee bifa kanaan dabarsinee maaliif guutuun kun ayyaanuma waan ta'eef waan irra darbeedhamu hin jiru. Isa hojii wal qabatee sirbootuma ayyaanaa kana baay'inaan wal affeeraa turra. Sirba eenyu siif haa affeeru? Sirba Tsaggaayee Dandanaa. Hajee kabajamtoota daawwattoota keenyaa sirba Sayyoo Dandanaa sirba ayyaanaa kana itti bohaaraatii walitti deebina. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa walitti deebinee jirra. Kan isin daawwachaa jirtan Riitaa Shoo Televezyiina Faanaatiin ispoonsaroota keenya biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadaman lafa Oromiyaa akkasumas mana maxxansaa Maqdas magaalaa Adaamaatti kan argamu guddaa galatoomaa jennaani. Yaasoo beekoo akkaataa itti hojjetame bifa bareedaadha. Shubbis uffannaan dubartootaa bareeda. Kan dhiiraa kunillee diizaayiniidha. Diizaayinii gaafa godhamu garuu uffata aadaa saba alaabaa xambaaroo fakkaata. Xiqqoo ishii annaaf fakkaatan. Mee akkamitti ilaalta? Diizaayinii yeroo sanaaf ammayyeessuu keenya warroota jiranirra jechuun nuyi waan aadaa baadiyyaa fakkeessuudhaaf maaliif koofiyyaan biyya keenyatti hojjetama. Anu yoo jedhee jira xiqqoo ta'e isa san baadiyyaa keessatti hojjetama. Isarratti ammayyeessuu keenyan wayyaa aadaa wayyaa todhisiisa. Maashinii sana immoo wayyaa jechuudha wayyaa aadaa numayyuu asin jiru tureyyuu Finfinnee deemee namoota fichisiisee hojjenne kan dubartootaa jechuudha. Baay'ee bareeda noormaali. Mataa isaaniitirraa argitee yoo ta'e callee godhatanii calleen sun nu biratti maal jedhama jamaree jedhama. Mataa isaanii irratti godhatanii baay'ee bareeda ture shorbaa dhaabtanii ijoollee. Akkasitti ammayyeessa. Mudaayii harkatti. Mudaayii qabatanii akkasitti hojjetan isaanii. Mudaayiin tun amma hin jirti? Argeen beeku garuu. Ani garuu nan qaba gara biraatti argeen beeku. Ati akka takka meeshaaleen aadaa jiraachuu qaba. Muuzeemiin hin barbaachisaa osoo danda'ame magaalatti hanga aanaatti illee wantoonni akkasii kun osoo muuzeemii yookaan waajjira aadaa fi turizimii keessatti seenaa guutuudhaan sirriitti osoo kunuunfamanii ta'an. Maaliif akka barbaachisu waliin osoo taa'ee gaariidha. Akkasitti natti dhaga'ama. Kiliippi irratti aadaa guutuu maaliif hin mul'iftan jedhamee komiina haalli itti ka'uun jira. Garuu barbaannee dhabuu keenyallee ani ragaadha. Iddoo wayii deemnee baqaa isaan na'u baadiyyaa keessatti bittinnoofnee barbaannee dhabna. Kanaafuu waan akkasii kun kiliippii keessatti mul'achuun isaallee galatoomii bareeda. Aadaa ofirraa maquunis baduunis barbaachisaa natti fakkaata. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa walitti deebinee jirra. Kan isin daawwachaa jirtan Riitaa Shoo Televezyiina Faanaatiin. Masii yaa waan ofii sirba aadaa jiddaa sirba baay'ee bareedaa ta'e tokko hojjetteetta achirratti fudhatamni jiru baay'ee bareedaadha waan asii gaafadhu tokkollee hin jira. Masii ijji kee hin mul'atu. Sababiin isaa maal akka ta'e naaf hin galle waanuma ija kee akkanatti waraananii sii baasan fakkaata. Hubatteetta? Tarii ijuma kiyya ta'uu danda'a. Natti fakkaata. Kaameraan amma mul'isaa jiraateef ijji kee achira xiqqoo ishii fuulli kee garmalees muuznatti ta'e. Sirbi kunoo fudhatamni jiru maal fakkaata akkaataatti hojjetan? Sirbichi baay'ee bareedaadha. Fudhatamni isaas haala gaariidhaan yeroo ammaa kana baadiyyaa keessa gaafa deemu isuma nagaa yeroo baay'ee jedduudhaan akka carraa ta'e ani waan yeroo sana na dhukkubeef yeroo dheeraadhaaf na dhukkubaa ture. Yeruma sana akkuma hojii sana hojjedheen yeroo baay'ee dhukkubsachaa waan tureef waan yeroo sana jiru dhaggeeffachuun alatti wanti ani uummata keessas galee wanta ani hojjedhes hin jiru. Mee sirbi kun keessumattuu gara dhumaa irratti yeedaloon tokko hin jira. Yeedaloo dhumaa awwee laalee weellisaa Siisaayee jedhama baandii sulultaa keessatti jira. Yeroo fakkaataa ta'etti baaftanii jechoonni si birattis tokko ta'e isa birattis tokko ta'e hin jira. Sirbicha irratti xiqqoo ishii keetis kan Siisaayillee kunnee daawwattoonni akka dhaggeeffatan hin goone. Mee sirbi kuni sirba keeti moo sirba Siisaay akkamitti bakka tokkotti wal fakkaatee bahuu danda'e? Sirbi kan koos miti kan isaas miti.
kan ummataa ture. Akkaataatti hojjetametu tasa Wal fakkaate malee akka carraa kan hojjedhee ammamuun turreenis kan gadhiise. Isa qofaa miti mogoroonis hojjetee jira. Laalee jedhee hojjetee jira mogoroonis. Erga nani gadhiiseen booda mogoroon inumaayyuu naa bilbilee na gaafatee ture sirba akka carraa sirbi keenya wal fakkaatee masiinaan jennaani. Rakkoon qabu mana tokko ijaarraa waan ta'eef wal fakkaatu rakkoon qabu. Aadaadha hunduu waan ta'eef ergaatis hojjettee anis hojjedhee rakkoo qabuun jedheeni sirbicha akka carraa ta'e sirbi kan ummataati. kan Kan biyya ta'e naannoo keessatti kan sirbamu. Taamiraat Girmaa qindeessaa meeshaa muuziqaa dukam jiru sirba jiddaa isaan beektu. Hojjetee jira. Jalqaba hunda keessaniin dursa. For sure nan beeka waan ta'eef kilipii ittiin hojjenne riitimii isaa baruudhaaf illee saayinsiin isaa baay'ee ulfaataadha. Ergasii garuu baay'inaan hojjetame waan ta'eef. Baraa dhufan namni waan ta'eef. Namni shubbistoonni. Nu gaafa istiidiyoo keessatti hojjennu gaafa sana guyyaa 2-3 rukutaa Abbabaa Tolosaa jechuudha. Rukutaa dafqa isaa buusati kan hojjetaa ture kan fidaa ture iyyuu. Baandii keessattis dura gaafan fidee dhufu baandii gaazexaanaa keessatti rukutaa isaa ijoolleen baay'ee warri shubbistootaa jechuudha. Na waamanii ati maal sirba kanaa fiddee dhufte naan jechaa ture. Warri hin dhufneef jechuudha sirbicha sana rukutaa waan hin dhufne sirban taanii fiddee dhufte nu rakkisaa turte naan jedha sirba achitti hojjechaa ture jechuudha. Isteejii irrattis argee jira. Isteejii irratti. Bifa bareedaadhaan hojjechaa turte. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa sirba Masarat Nugusee sirba jiddaa bareedaa kana daawwadhaatii walitti deebina. Biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa. Bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa ammayyeessinee pilaanii ga'umsa qabuun hoogganamne. Uummanni keenyas biyyi keenyas misooma lafarraa daran akka fayyadaman gochuun lafti lafee dugdaa ta'uusaa ni mirkaneessina. Lafa naannichaa seeraan ni bulchinaa itti fayyadama isaaf qorannoo bilchaataa ta'e gaggeessuun hojiirra ni oolchinaa raawwii isaas ni hordofna. Lafa magaalaa fi baadiyyaa tajaajila misooma adda addaatiif oolu seeraan qorannee qajeelfamaa fi hojmaata biirichaan mirkaneessine qaama ilaallatuuf ni laannaa. Ni hordofna. Sirna teekinooloojii kaadaastaraa hojiirra oolchuun bulchiinsi fi itti fayyadamni lafaa akka ammayyaa'u kutannoo ni hojjanna. Biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa. Mana maxxansaa Maqdas Adaama. Baga bara haaraa 2014 hojjettoota isaaf ammoo guyyaa hundeeffama dhaabbata isaa waggaa 8ffaaf nagaan geessan jedha. Teekinooloojii maxxansaa addunyaan irra geesse biyya alaatti gashee gosa maxxansaa hundaa bakka tokkotti gatii madaalawaan hojjechaa jira. Yeroo ammaa kana qilleensarraan alatti bakka nuti maxxansa hin hojjenne hin qabnu jedha. Ijaarsa kaaffee fi reestooraantii, hoteelota, warshaalee fi kan kana fakkaataniif diizaayinii gosa hundaa maashina ammayyaa yeroon kalaqeen hojjechaa jira. Iskiriinii gurguddoo dhaabbata dhuunfaafis ta'e mootummaa, kaameraawwan eegumsaa mana dhuunfaafis ta'e dhaabbataaf ni gasha. Gosa maxxansaa kamuu wanta barbaadan irratti ni hojjeta. Maashinotaa fi ogeessota ga'umsa qaban ni qaba. Maal kana qofa sagantaalee gurguddoo baazaarii dabalatee ga'umsaan ni qopheessaa heeyyama guutuu qaba. Rakkoowwan gurguddoof furmaata hojiilee kalaqaa isaanuma harka. Mana maxxansaa Maqdas Adaama. Ajee kabajamtoota daawwattoota keenya walitti deebinee jirra. Qaammee akkam dabarsitan jechuudhaan artistii keenya Masarat Nugusee waliin turtii taasisni daawwachaa jirtan. Ispoonsaroota keenya biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa akkasumas mana maxxansaa Maqdas magaalaa Adaamaatti kan argamu guddaa galatoomaa jennaani. Turtii keenya gara goolabuutti jirra masi. Mee sirba ayyaanaa kana masiin maaliif baddee kan jedhu Abbabaa Tolosaa wajjin waa tokko tokko haasofne. Ijoollee teenya wal gaafachuun wal cinaa dhaabachuun kun hin jiru. Cimtuu tana xiqqoo ishii qilleensarraa baddee jirti jedheen itti mee sirba bareedaa qabdi. Sirba bareedaa ayyaanaa kana yaa hojjennuuf hinaan jedhe. Anis waan humna kiyyaa si cinaa dhaabachuun qaba waan ta'eef piroodakshinii isaa waan hin danda'u yaalee hojii bareedaa hojjennee jira. Mee akkaataa hojii kana haala walii galaa isaanitti. Haalli hojii kana baay'ee gaariidha. Rita iddoon si galateeffachuu barbaada. Fi Abbabaa Tolosaa waan baay'ee waliin haasoftanii isin akkanaan hojii kanatti bahu kan na godheessinidha. Abbabaa Tolosaa kiroogiraafarii fi leenjisaa shubbisaa shubbistoota isaa waliin jechuudha. Kaffaltii tokko malee itti dadhabe. Amma booda fuuldura kee malee duuba kee ilaaluun qabdu gara hojii galuu qabdaa hin hojjettaa hin dandeessaa. Jabaadhu jedhee na cinaa kan dhaabbateef Abbabaa Tolosaati hedduun isin galateeffadha. Wanti hin jedhamu qabu waan biraa galatoomaa. Kaffaltii tokko malee atillee dhaabbattee na waliin rakkattee jechuudha. Akkasitti hojii bareedaa kana na hojjechuu keessaniif hedduun si galateeffadha. Ani garuu qaammee akkaataa itti hojjettan argeen jira waan ta'eef
maaliif shubbistoonni garee waan ofii hin jiru waan ta'eef ani istiidiyoo isiniif hangadhiisa. Asuma Riitaa shoo dhuftanii sirba bareedaa kana osoo uummata keenyaaf dhiyeessine sitti hin tolu? Baay'ee natti tola. Baay'ee Siitaa? gammada. Hedduu nan gammada. Ayyee ani kaameeraa duuban ta'a istiidiyoo isiniif hangadhiisa uummata wajjin yeroo bareedaa dabarsa. Ayyee. Istiidiyoo kiyya baay'ee tokko bareechitanii jirtu guddaa galatoomii hunda isaanii galatoomaan ja'anii. Atilleen galatoomi. Dhumarratti nama galateeffatoo jiraate ergaan dabarsuus jiraate fuuldurri keenya masqalli jira irreechi jira. Hundumtuu kan nagaa kan gammachuu akkasiif ta'u nan hawwaa daawwattoota keenyaaf illee qaamni akkanatti dabarsinee jirra jennee masii wajjin turtii Riitaa shoo taasifne kana fakkaata. Carraadhumaa sii kenna. Ayyee Riitaa galatoomi. Duraan dursee warroota na gargaartan hundi keessaniyyuu fakkeenyaaf Abbabaa Tolosaa, keeroogiraafar Abbabaa Tolosaa hedduu si galateeffadha jiraadhu obboleessa koo siin jedha. Atilleen Riitaa Taaddalaa hedduu siin galateeffadha. Hojii kana akkan hojjedhuuf warroota ispoonsaranaa ta'an akka Urgii Daadhii, Boonaa Gadaa, Tasfaayee Naggasaa maatii isaa waliin hundi isaaniitu maatii isaanii waliin hedduun siin galateeffadha jiraadhaa siniin jedha. Uummata Oromoo hundaanuu baga ayyaana irreechaa fi akkasuma fuuldura keenya masqala qaqaamee dabarree jirra waan ta'eef baga siniin ga'ee jedhaani ayyaana gaarii bara gaarii siniif haa ta'u jedha. Meseret Nigusee guddaa galatoomi. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya turtiin artistii keenya Meseret Nigusee waliin barii qaamee waliin dabarsine kana fakkaata. Torban keessummaa kabiraa taphoota babbareedoo kanneen biroo waliin walitti deebina. Haga torbanii horaanaa bulaa.